Jirra jirtuu kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya seenaa ajaa'ibaatii fi taatee adda taateen qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Akkuma seentaniin laayikii fi sheer sabiskiraayib godhuudhaan walitti haa deebinu. Kanaanis Harargee TV turraa kan oduu kana isiniif qopheessaa jirudha. Hanga ammaan tanaatti immoo qophii kana kan afaan turtii taasiftaniin isiniin jechuu barbaade. Magaalaa Maqaleetti taateen takka hin taa'ameeti jira. Magaalaa Maqaleetti taateen taa'ame kun immoo intalli takka gocha suukanneessaadhaan akka maleetti ajjeefamte. Erganii fi ajjeefamteen boodas immoo manni murtiidhaan namoota lama shakkuudhaan to'annoo seeraa jala oolchuun dhagahameeti jira. Namoonni lameen to'annoo seeraa jala erganiif oolfamaniif yeroodhaafis hidhamuudhaan erganiif hidhamanii booda manni murtiidhaa immoo taatee kana akkaan kan qorannoo gaggeessaatis turedha. Manni murtii magaalaa Maqaleedhaa erganiif qorannoo gaggeesseen booda bara 2018 guyyaa 28tti murtee kennuudhaaf wayita qophaa'utti namoota lameen kana irratti murtee waggaa guutuudhaa murteesse. Murtee du'aa kan umriidhaatii fi waliin murtee dabarseeti ture. Yeroo kana guututti erganiif murtee umrii guutuu itti dabarseen booda callisee osoonii fi waliin ta'aa jiru. Bara 2016 kan taawwataman yoo ta'an 2017 immoo gocha hin taanetu dhufe. Ragaan mana murtiidhaa irraa dhabame jechuun akkasumas ragaanis mana hakiimaatirraa qabdu hin jiru. Mana hakiimaatirraas ragaan ni hatame jechuudhaan iftuu deebi'uu manni murtii beeksise. Erga kanaatiinis immoo bara 2018 kana keessatti namoonni isii ajjeesan sun guutuun to'annoo seeraa jalaa bahuudhaan mirga bilaa isaanii bilisummaadhaan argatanii gadi ba'anii jiraachaa jiran. Namoonni haala suniin shakkaman ragaa isiin qabduutu akkasumas warri isiidhaa ragaa qabatamaa hin qabne jechuudhaan namootaan lachuutu seera mana hidhaatirraa gallakkisuun dhagahame. Taatee kanaatiinis immoo manni murtiidhaa dubbii ajaa'ibsiisoo ta'ee fide. Namni nama ajjeesee erganiif ajjeeseen boodaas to'atamee umrii guutuun ergatti murteeffamteef kan gadi lakkifame isinoo dhageessaniiti jirtanii. Dhageenya taanaanis immoo nutti himuun keessa waan hin oolle. Garuu taateedhaa fi waan nama ajaa'ibsiisu. Akkasumas taatee akkaanis namoota hedduudhaas akka ajaa'ibaatittis rifachiisudha. Kun immoo biyyoota addunyaadhaa tokko tokko irratti wantoonni akkanaa yeroo hedduudhaaf ni mudata. Garuu immoo biyya keenya Itoophiyaa keessatti wanni akkanaa hin mudanne. Intalli tuni bakki isiin itti ajjeefamte immoo garuutu iddoo dhaloota saahiba isiidhaa kabaju guyyaa dhaloota saahiba isii kabaju iddoo irratti argamte irratti ajjeefamte. Ajjeefamnaan achiin booda immoo deebi'anii reeffa isiidhaa erga mana hakiimaa geessaniin booda manni hakiimaatis xalayaa ragaatiif hunda yeroo isaan kan qabu gafaanii fi immoo murtiin dhiyaate irratti xalayaa hakiimaatan ragaatan ofirraa dhabuun ajaa'ibsiisaa ta'eeti ture. Shamarreen kun ergaanii fi lubbuu isii dhabdees manni murtiidhaatis namoota lameen umrii guutuu itti murteesses kan lakkiseeti jira. Kun immoo waan akka nama ajaa'ibsiisu. Biyyoota hedduu keessattis wanni akkanaa kun waan mul'atu miti. Biyyoonni Itoophiyaadhaa kana keessatti namni erga umrii guutuutti murteeffameef mana hidhaadhaatii kan bahe inni takka ture. Garuu kan ammaan tana dhagahame kun waan ajaa'ibaati. Dubbii akkaan nama ajaa'ibsiiftu. Taateen kun immoo waggaa 3 dura kan naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessatti taa'ameetis ture. Garuu immoo bara 2018 kana keessatti namoonni isii irratti ajjechaa raawwatan san nagaan mana hidhaatirraa bahuun isaaniitis dhagahame. Garuutu yakkamaan nama ajjeesee erganiif nama ajjeeseen booda to'annoo seeraa jala oolee umrii guutuu itti murteeffame kan gadi bahe takkaan agarre. Gara sooshaal miidiyaatii fi akkasumas gara iddoo garaagaraatiin namoonni hedduun falmiirra jiran. Akkasumas abbaa seeraa Jimaalaa fi barsiisaa yuunivarsiitii hidhaa kan ta'an magaalaa Shiraaroorraa akkana jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsanii turan. Kun immoo ajjechaa kanas qajeelottiin to'achaa jira. Qajeelottiin hordofaatii jira. Garuutu haalli kun immoo haala nama ajaa'ibsiisu jechuun dubbii kana kan ajaa'ibsiifatan ta'eeti ture.
Garuu Itoophiyaa keessatti wanni kanaa kun ta'ameetis hin jiru. Waldura duubaanis deebi'eetis ni ta'a jedhameetis hin shakkamu. Illeedhaas hin eegamu jedhameetii ture. Ammaan tana immoo naannoo Tigraay keessatti taateen akkanaa kun mudateetis tureetii jira. Shamarree hedduu namoonni hedduun harkaan ajjeesanis kan to'annoo seeraa jala oolan hanga umrii guutuu haa ta'u hanga ajjeechaa haa ta'u kan itti murteeffame tokko kan irraa mataa ba'ee hin argine. Garuu kan ammoo waan takka harkaafis hin dhageenye har'a ammoo dubbii ajaa'ibaatiitu nu harkaa qaba. Oduu hedduudhaa fi hedduu nama ajaa'ibsiifturraa isiin takka tana. Namni hidhamee hidhaa fixee akkasuma ajjeefamee ajjeechattis dabarsa. Namni nama ajjeese immoo garuutu mana hidhaatirraa bilisa jedhamuudhaan bahu tokko hin jiru. Garuu immoo har'aan tana hin dhageenye isinittis himuudhaaf qophii irra jirra. Akkasumaanis akkuma eegaltaniin laayikii fi sheer kan sabiskiraayib godhan miidiyaan keenya oduuwwan adda addaa isiniifis ni dhiyeessa jeetii yaada. Haaluma kanaatiinis miidiyaa keenya cinaa dhaabbachuudhaan akka jajjabeessitan isiniin jenna. Oduuwwan kanneen akkanaatii fi oduuwwan birootiinis walitti deebina jeetii yaada. Hanga xumurichaatti laayikii fi sheer sabiskiraayib godhuudhaan naaf hordofaa.